Kafune akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii nagaan koo inni onni irraa maddee bakka jirtan hundumaatti isin qaqqabachaa arramoo Oromoo Koo chaanaaliin buna danfifachaa isin wajjiniin waamatu tokko taphachuudhaaf gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon engaddaa cuukkoo irratti hojjedhee baay'een keessan jaallattanii yaada gaggaarii baay'ee laattaniitu wantoota isin gaafattaniti deebii isiniif ta'eef jedhee qabadhee haala kanaan buna danfisaa isin wajjin taphachuun gara keessanitti dhufee Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma isinitti himee yeroo hundaa tun isinitti hin bira hin darbu. YouTuberii afaan Oromootiin kan hojjetanii ijoollee baay'een jiru. Hunduma isaaniiyyuu jajjabeessuun bukkee cina dhaabbachuun Oromoo hundumaarraa eegama. Egaa namni biraan nu jabeessuu hin danda'u. Chaanaalii afaan Oromoo matu jabeessa. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii hundumaati nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabadhaa. Hangitanii gaabuna isinitti urgeesseen gara viidiyoo kootiitti darbaa. Kunoo egaa buna koo akaa'ee bunatti naqee asirra kaawwadhee gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Gara tapha keenyaatti darbine jechuudha. Yeroo tokko ittoo maduwwaa hojjedhee isin agarsiisuudha. Haaluma kanaan teenyee tapha tokko yennaa taphanne illee gaariidha jedheetanii. Egaa maalidha baay'een keessanii viidiyoon engadda hojjedhee jaallattanii kara keessaa namooti baay'een naa barreessitaniitu warri naa barreessitan warri na jajjabeessitan warri jecha gaggaarii baay'ee naa laattan dhugaamatti guddaa galatooma. Komentii jalattis baay'een keessan naa barreessitaniitu baay'een isin jaalladha naa jiraadha. Oromoon bakka jirtan hundumaatti nagaan fayyaan gammachuu mana keessanii gola keessanii qe'ee keessanii iddoo jirtanii hin dhibamini. Egaa kanaafi maanni gaaffii na gaafattanii baay'een keessan maalidha warqee maraasanaa gara dhumaa irratti gootee viidiyoo isaa namooti baay'eenitu gara fuulduraa gashiteetta ta'ee hubannoo baay'ee godhatu jettanii an akkuma tasaa uffadhee uffata aadaa kootii wajjin wanta tureefan dhuma irratti dubbadhee dhiifama guddaa. Arra garuu bareechee waa'ee warqee Oromoo isinitti himuun dhufee kunoo warqeen Oromoo kana fakkaataa asirra kaa'een isinitti agarsiisa. Kunoo inni kuni akkuma yeroo darbe isinitti himee inni kuni kan qubaadha. Qubatti kan godhamudha jechaadha. Xuruutti inni agarsiisne warra naan jettaniifini. Kunoo kana fakkaataa qubatti yeroo kaawwannu haala kanaan baay'ee bareeda. Inni kun kan qubaadha. Kuni oqeeta jedhanii waamu iddootti gurguranii. Oqeeta tokko walakkaa guutuu jennee waamna. Kanaafi oqeeta yeroo daddabalaa deemtanii ammasitti kan dheeratu jira, ammasitti kan guddatu jira. Akkuma humna keessatiitiin bittu malee dheeraan isaa baay'een kanas ga'u kan dheeratu jira. Baay'ee namatti tola inni yeroo baay'ee guddatu. Birriin isaa akkuma sanaa qarshiin isaa dabala jechuudha. Kanaafi ani gaashee kanadha kan hin qabu. Kanaafini waa'ee warqee maraasanaa nuti himii eessaa argannaa iddoo kamii argannaa ituu nutti himtee waa'ee warqee Oromoo sanaa kan jettaniifi dhugaamatti baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Yeroo barbaaddan yeroo hundumaayyuu haala kanaan godhachuu dandeessu. Angaruu yeroo baay'ee yeroon uffata aadaa Oromoo uffadhu
warqee Oromoo dhagatii ta'ee fi baay'ee natti tola yeroo sanatti uffachuu fi inni kuni haala kana gaafa ta'u inni kun immoo kan mormaati jechuudha. Kan mormaa kunis saayizii maqabaa wanti hundumti isaa jechuudha. Akka kanattidha kan inni hojjetamu. Xiqqoo ishee akkas karvii ta'a. Isinitti mul'ata. Yeroo guddatus akkasuma asii ol guddataa deemaa. Inni kun kirrii ittiin morma keessanitti kana gidduu gashitanii kaawwattanidha. Kirrii waanuma barbaadan gochuu dandeessu garuu gurraachaan bareeda. Warqeen inni kunii fi inni kunii bifa kana fakkaatu jechuudha. Akka gaariitti isinitti mul'atu jedheetanii baay'een keessanii xuruutti nu ibsi waan jettaniifidha. Warqeen kun immoo Oromiyaa keessatti argama. Gara Wallaggaa irratti argama jechuudha. Warqeen kun waa'ee warqee kanaan dubbachuu dhufe wanta ta'eef akka gaariitti ilaaltaniittu gara Wallaggaa irratti argama. Wallaggaatti oomishama jechuudha. Bishaanne warqee dheedheedhama. Baay'ee bareeda, baay'ee furdataa, baay'ee namatti tola. Harmootiin keenya baay'een gara Wallaggaa yoratanii mormi isaanii ammasitti kan dheeratu. Inni kan mormaa kuni kan mormaa kan gurraa qaba. An akka tasaa ta'e kan gurraa isaa hin qabu malee dhugaatti kan gurraas qaba, kan qubaas qaba. Mana haadha Oromoo hundumaa jira jechuun nan danda'a. Maaliif warqeen maraan kuni baay'ee hundumtu jaallatanii kan uffatan wanta ta'eef godhatan wanta ta'eef yeroo baay'ee itti fayyadamna. Akka naannaa biraatti hundumaatu beekan si'an ture dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana hojjedhee baay'een keessa yeroo na gaafattanii akka gara biyya biraatti akka hin baramne hin bare malee iddoo hundumaattuu akka Wallaggaatti argamu ta'ee garuu hundumtuu waan beektan natti fakkaatee ture. Garuu egaa waan beeknu barsiisuun immoo nurra jira. Kanaafi Oromoon martiyyuu warqeewuma Oromoo kana ituu fayyadamnee baay'ee bareeda. Kana fakkaata warqeen gara Wallaggaatti oomishamu jechuudha. Eessaa argannaa akkamitti bitannaa kan jedhudha baay'een keessan kan na gaafattanii. Ani egaa lafti inni itti argamu baay'inaan Najjoo biyya jedhamu gara Wallaggaa ta'e jechuudha. Magaalaa Najjoo keessattidha kan inni gurguramu. Garuu iddoo garaagaraa Oromiyaa gara keenya Dambidoolloos yoo dhuftanii yoo gara Naqamtiinis dhaxxanii warqeen kun beekamaa wanta ta'eef gara Gimbii garuma Wallaggaatti asii gadi yennaa buutanii Amboodhaa gadi warra jiranii yeroo baay'ee itti fayyadamu beeku jechuudha. Waa'ee warqee kana isaa ala warra taatan yoo hin beekne malee. Kanaafiyyuu gara sanaa argamee bitamaa. Finfinnee keessattis ijoolleen fiffidanii gurguran jiru. Garuu mana warqee Finfinneetiin argannaa jettanii warri na gaafattanii. Ani amman beekutti amma yeroo kana hin beeku. Garuu amman biyya koo keessa turetti egaa waggaa 7 ta'eera eegan biyya kootii ba'ee waggaa 7 asitti wanta ta'ee dhufee gurguramaa yoo jiraate hin beeku. Isa duraa ka'atti amman beekutti garuu warqeen kuni magaalaa Finfinnee keessatti mana warqeetti hin gurguramu. Namootumatu wal beekumsaanii ijoolleen keenya dargaggooti keenya gara godaatii hin fidu. Nuyi immoo isaanirraa bitanna jechuudha. Haala kanaan hin gurgurama. Kana caalaa garuu warra naannaa gara Wallaggaa jiranii yoo na gaafattan firoota keessan obboloota keessan yennaa gaafattan isinii bituu danda'u jechaadha. Karaa ijoollee warra warqee kana gurguran yennaa jiraate adreesii isaanii yennaan argadhe ani liinkii koo kana jalan isiniif kaa'a. Egaa isarraa bitachuu dandeessu. Yennaan bareellee waan sirriitti baree namoota dhugaa ta'uu isaanii baree gara keessanitti isin beeksisuu nan danda'a. Kana caalaa garuu ammaa fi ani beeku an biyyumaan fidadhee dhufe wanta ta'eef waa'ee uffata aadaa Oromoo baay'een keessan na gaafattanii uffati kee baay'ee bareeda jettanii uffata Oromoo akkasumadha. Baay'ee bareedaa jira. Asumarraanii dargaggoota amma yeroo kana kaatanii wayyaa Oromoo diizaan gootanii hojjettanii bareechitanii nu biraan ga'aa jirtanii. Dhugaa waggaa 2 asitti uffati aadaa Oromoo baay'ee jaallatamee hawwamee fedhiidhaan hundumtu
gama jiruuni jaallannee wayyaa uffataa jirruudha wanta ta'eefi ijoollee yeroo kana kaatanii wayyaa aadaa Oromoo diizaan gootanii babbareechitanii bifa boca karaa garaa ittiin gootanii nu dhiyeessaa jirtanii gamanumaanii galanni koo isiniif guddaadha baay'een isin galateeffannaa nus jaallannee hawwinee akka uffannu nu taasisaa jirtu dhugaamatti ulfaadhaa galatoomaa ammayyuu kana caalaa irratti hojjechuu qabdu uffatti aadaa Oromoo yeroo baay'ee qarshiin isaallee gadi bu'ee bitama ture amma yeroo kana garuu ol kaateerti innis baay'ee na gammachiisa maaliifi uffannaan keenyas naagala haala irra jirruuni nutti ulfaatee bitachuu dandeenya garuu kan keenyas kan eenyuuti gadi amman taanetti gatiinsaas bareedee hodhaansaas bareedee nu bira ga'uu isaatiin garuu gammadeeraan baay'ee kanaaf ijoollee dargaggoota keenya baay'een galateeffadha yeroo kanatti kaatanii wayyaa Oromoo irratti kan hojjetaa jirtanii kanaaf immoo wayyaan Oromoo amma yeroo kana diizaan godhamee yeroo hundumaayyuu akka uffachuu dandeessanitti yoo waajjira dhaqxan yeroo hojii dhaqxanii iddoo garaagaraatti illee akkaataa itti uffachuu dandeessaniini oomishamee hojjetamee gara keenyatti dhufaa jira isuma durii isuma gurguddaa yookaan qamisiidhaan kan gadheeratu duwwaa miti surree jiinsii irratti illee waan garaagaraa taayitii irratti illee akkaataa itti isin bareechitanii uffattaniini hojjetamee gara keenyatti dhufaa jira anis immoo amman danda'etti afaanan nan danda'a jedhee nan beeka jedheeni uffata aadaa Oromoo nyaata aadaa Oromoo hojjedhee mul'isuun barbaada asumarraan wanti dubbachuu barbaadu yeroo tokko Amaariffaan nan hojjedha kan Amaariffaan hojjedhu nyaata aadaa Oromootii fi uffata aadaa Oromoo dhugaatii aadaa Oromoo kan ta'e afaanan beeku kan biraaniyyuu jiraannaan yeroo isaan naami jechuu dide malee aadaa koo ol kaasee mul'isee Oromoon aadaa bareedaa aadaa jaallatamaa aadaa kabajamaa aadaa ulfaataa qabna kanaafiyyuu ofii keenya duwwaa baruu qabna otoo hin ta'in namoota biraan ga'achuu qabna Oromoon nyaata bareedaa qaba dhugaatii bareedaa qaba uffannaa bareedaa qaba an yeroo kana amman dandeetti karaan danda'eeni hojjedhee nan mul'isaa afaan biraadhaanis jechuudha isin garuu kan jaallattaniin ilaaluu dandeessu gara chaanaalii kootiitti warri maatii naaf taatanii kanaaf yeroo baay'ee maaliffaan hojjetta kan naan jettaniyyuu baay'een keessan jirtu garuu waan biraaf otoo hin taane Oromoon nyaata bareedaa akka qabu uffannaa bareedaa akka qabu waan hundumaa kallattii hundumaatiin wanta bareedaa fi jaallatamaa qaba kan ammoo gaman danda'eeni ol qabee calaqqisiisee mul'isuun barbaada agarsiisuun barbaada kanaan immoo na jajjabeessuu qabdu wal jajjabeessaa akka nuun gara fuulduraatti hojjennee darbinu wal taasisuu qabna kanaaf egaa Oromoo koo chaanaaliin arraa waa'ee uffata aadaa Oromootii fi warqee Oromoon isinitti dubbachuu buna dhugaa gara keessanitti dhufe yeroo biraa immoo haaluma tapha akkasiitiin wantootani gara namootaatti geessisuu akka barbaaddan yoo jiraate gorsa ta'uu danda'a waa'ee aadaa Oromoo ta'uu danda'a gama hundumaayyuu waan feetanii haasa'iitii saba Oromoo biraan nu gahi wanti isin jettan yennaa jiraate nan fudhadhaa nan dhageessisaa amma naa galetti amman beekutti nan dubbadha jechuudha waan naa galee kanaaf arra egaa warqee aadaa Oromoo akkasittiin qabattee gara keessanitti dhufee bareedaa jechuudha warqee kanii abiddi hin xunne hin bishaanne asiif achi kan hin taane waan bareedaa qabna kanaaf baay'een keenya immoo binnee gargaaramuu qabna kun immoo akka Oromummaa kootiitti isin biraan ga'an jira egaa Oromoo koo chaanaal like share subscribe gochuu hin dagatinaa baay'een keessan immoo hin badde jettanii na gaafataa jirtu
wanti nan badeefisi nan jajjabeessitanii nan naaraar tokko miirri Oromoo miliyeenni 60 miliyeenni tokkoyyuu na bira hin jiru na jajjabeessaa hin jiru miliyeenni tokko miti miliyeenni walakkaan isaallee tokkorraa walakkaan isaallee na bira hin jiru eessa jiran jedha chaanaalii koo armootiin abbootiin ijoolleen hundumtuu dargaggootii dargaggeessi gama hundumaaniyyuu ilaaluu kan danda'udha maaliifii nyaata aadaa Oromoo nagarsiisaa uffannaa aadaa Oromoo nan nagarsiisaa wantan beeku afaan kootiin dubbadheeni mul'isa malee wanta biraa hin qabu kanaafiyyuu bakka jirtanii waliif daddabarsitanii Oromoonii chaanaalii Oromiffaa ajabeessinu guddifnu inaaffaa koonni guddaan kanadha inaaffaan koo amma inni guddatee ol ka'ee mul'atutti immoo ani YouTube hin dhaabu nan hojjedha kanaafi eessatti baddeen dhiistee warra naan jettanii ayyoomiyyuu hin dhiisu hojjedhee mul'isuufan dhufe gatii ta'ee fi lafa garaa koo nan nagarsiisa nan hojjedhee mul'isa lafan jedhee lafa garaa koo hin geenye amman ta'etti nan hojjedha garuu haadha ijoollee 3 waanan ta'eef egaa ijoollee wajjin biiziin ta'a haadha ijoollee 3 sayyuu ijoollee dhiiraa 2 nafiisisaa oolu isheen dhumaammoo durbaa isheenis fedha siyaasifasiin nagooti egaa sana keessuma ba'een immoo haala kana fakkaatuun gara keessanitti dhufaa bakka jirtan hundumaatti Oromoon koo fayyaanaaf ta'a nagaanaaf qabaadha baay'een isin jaalladha qomoo koo bakka jirtanitti nagaan keessaniif gammachuun keessan naaf baay'atu egaa qursii bunaa as biraa daabboo qaba as biraa fandishaa qaba as biraa immoo buna bareedaa qaba maaliin dhudhuu dhadhaadhaan immoo ashaboon immoo sukkaaraan immoo duwwaa dhudhuu waan ittiin dhudhanis natti madhaa hundumtuu guutuudha mana Oromoo yennaa dhadhaa wanti dhibame hin jiru wanta ta'eef egaa viidiyoon koo irraa kana fakkaataa jaallattanii feetanii YouTube koo waan na hordoftaniif gammachuuf jaalalli isinii wajjiniin haa ta'u isiniin jaalladha qomoo koo bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a